Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Woboon zoonii lixaa kaadhimamtoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Mootummaa uummataa nan bulcha jedhuuf dantaa hin qabne irraa wanti abdatamuu hin jiru jechuun ABO'n ijoo dubbii baase. Magaalaa Sulultaatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun ibsame. Haleellaa faannoo kaleessaatiin kanneen madaa'anii hospitaala giddaa turan keessaa 3 du'uun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaadhimamtoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota haaraa golee Oromiyaa mara irraa simachuun zoonii lixaatti leenjii siyaasaa fi waraanaa kennaafii ture eebbisiisuun dirqamaaf bobbaasuu beeksiseera. Leenjii waraanummaa tooftaa lolaa haga naamusa wobootti akkasumas seenaa Oromoo fi sagantaa dhaabichaa irratti barnoonni caayaa fi dirree shaakalaa irratti kennamaafii turuu kan himan hoogganaan mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Wiirtuu Galataa eebbifamtootaanis baga geessan jechuun yeroo bobbaatanis akeekaa fi kaayyoo woboo bu'uura godhachuun hojjettanii saba keessan qaanii garbummaa keessaa akka baastan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Eebba kibxata darbe fulbaana 12 marsaa guca bilisummaa sirna ho'aan geggeeffame kana irratti kan argaman ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa Lammeessaa haasaa eebbifamtootaaf taasisan irratti kaadhimamtoota leenjii xumuraa kanaan baga ittiin isin gahe jechuun uummata Oromoo Oromiyaa keessaa biyyoota ambaa jiranii fi miseensota waraana Bilxiginnaaf dhaamsa dabarsaniiru. Dubbii dubbatan kana keessatti murni Bilxiginnaa lolaa fi beelaan uummata Oromoo dadhabee dhukkubaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jira kan jedhan Jaal Marroon weerara dhukkuba busaa amma jiru kanaaf uummanni naannoo isaa qulqulleessuu qabas jedhan. Dabalataanis woboon murna Bilxiginnaaf malee uummata Oromoof yaaddoo akka hin taane kaasuun nuti warra funaanamee dhumuu osoo hin taane sirna dabaa fonqolchee hawaasa isaatti kabaja horu misirroo ol galaaf eegamaa jirudha kan jedhan yoo ta'u, kanaaf ammoo humna keenya jabaa gaafa ittisa irraa haleellaa eegallu sirna arguu danda'u jechuun woboon sirnicha akka injifatu shakkii akka hin qabne addeessaniiru. Mootummaa uummataa nan bulchaa jedhuuf dantaa hin qabne irraa wanti abdatamuu hin jiru jechuun ABO'n ijoo dubbii baase. Biyya mootummaan akka mootummaatti hin jirre keessatti yeroo hundumaa lubbuun uummata qulqulluutu akka baalaatti harca'aa oola. Itoophiyaan paartii PP'n bulaa jirtu keessattis walitti fufinsaan kanumatu mul'ataa jira. Waraanni sirnichaa itti gaafatamummaan kan ittiin dhagahamne qaamota uummata siivilii lubbuu baasaa oolan keessaa isa tokkoo fi olaanaa ta'ee argama. Taateen guyyoota 3 kana godina Wallagga Bahaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatame kanaaf ragaadhaa jechuun ABO'n ibseera. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaatti maqaa faannoo jedhu golgaa yookaan dahoo godhachuun raayyaan ittisaa biyyaa paartii Bilxiginnaan qajeelfamu yakka namoomaan alaa uummata nagaa konkolaataan imalaa ture irratti fudhateen ajjeechaa jumlaa dhaqqabsiise addi bilisummaa Oromoo ABO'n gajjabeessee balaaleffata jedhe dhaabichi ibsa isaatiin. Akka odeessa qabatamaa hawaasa naannoo keessaa argameetti lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa fi naannootti maqaa faannoo jedhuun of golguun qaama raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e Koomaandoon PP guyyoota 3 walitti aanan fulbaana 13, 14 fi 15 bara 2023 tarkaanfii suukkanneessaa uummata nagaa irratti fudhateen mana jireenyaa isaaniitti seenuun ajjeesuu, konkolaataa keessaa buusuun qabeenya isaanii saamuu, reebicha ulee fi rasaasa irraan gahuun lubbuu qulqulloota hedduu galaafateera. Haaluma kanaan fulbaana 13 bara 2023 guuttinitti raayyaan ittisaa biyyaa lakkoofsaan 4 ta'an mana uummataatti goruun nu bulchaa jedhanii barii fulbaana 14 bara 2023 maatii tokko guutuu saba tokkoon ala ajjeesanii deeman. Fulbaana 14 bara 2023 naannooma kanatti ganama miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko utuu gara faannootti badaa jiru konkolaachisaa tokkoon na imalchiisi jedhee dirquun booda irra ajjeese. Achis xiqqoo deemee maatii mana tokkoo hanga nama 5 ajjeese. Ammas utuu imalarra jiru naannoo sakatta'insaatti milishaan qabdee gaafannaan ani miseensa raayyaa ittisa biyyaati jedhee xiqqoo faana akkuma taphateen daguu milishichaa fi nama siivilii tokkotti dhokaasuun lubbuu baasuu odeessa qabatamaa uummata keessaa argametu hubachiisa. Guyyuma kana fulbaana 14 bara 2023 Ona Kiiramuu ganda burqaa soorummaa bakka addaa Quyyee jedhamutti waraanni mootummaa Bilxiginnaa lubbuu uummata siiviliif daftaa hin qabne kan uummata nagaa irratti dhukaasa baneen
namoota 2 ajjeesuun 2 ammoo madeesse. Abarraa Abdiisaa fi Imbiruu Toleeraa kanneen jedhaman warra madaa'anidha. Fulbaana 15 bara 2023 guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa kallattii paartii PP'n ajajamu kun yakka suukkanneessaa raawwatee jira. Haaluma kanaan uummata konkolaataan Naqamtee fi Guttin irraa gara Giddaa ayyaanatti deemaa ture karaatti bakka addaa Diichoo jedhamutti konkolaataa keessaa harcaasuun akka ajjeesan uummanni nutti dirmadhaan sagalee dhageessifataa jiru mirkaneessee jira. Ajjeechaa suukkanneessaa kanaan hanga ammaatti namoonni 31 ol ajjeefamuu kan ajjeefaman kana keessatti haadholiin keessatti kan argaman yoo ta'u nama 11 ol ammoo madaa'anii hospitaala galuun mirkanaa'eera. Baabbuu Hajii, Bilaadeen Jibboo, obboloota Taajuu Nuurii, Tolaa Nuuruu fi Amiinuu Nuuruu kanneen ajjeesaman keessatti argamu. Qabeenya hedduus irraa saamaniiru. Guyyumaa kanaa Oona Giddaa ayyaanaa ganda Qarsaa jedhamutti maatii waliin nama Tasfaayee Margaa jedhamu ajjeesaniiru. Uummata nagaatti maqaa adda addaa maxxansuun hidhanii hiraarsuun ajjeesanii bosonatti gatuun bineensa nyaachisuu, qe'ee fi qabeenya ibiddaan daaressuu, addabaabayitti baasanii ajjeesuu, haadholii fi shamarran osoo hin hafne walirratti gudeeduu, akka looniitti namoota nagaa to'atan uummata fuulduratti baasanii reebuun qaanessuu, gochi lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa turanii fi jiran yakka ulfaataa cabinsa Oromoon asitti mul'atee fi dhaga'amee hin beekne bara bulchiisa abbaa irrummaa Bilxiginnaa waggoota 5 kana keessa mul'atedha. Kanas ABO'n kaleessas uummata bal'aa Oromoo, uummattoota biyya keessaa fi hawaasa addunyaa hubachiisaa ture, har'as kanuma hubachiisa. Koraa aangoo ofii jabeeffatuu fi tikfatu qofaaf uummata nagaa diina godhatanii juumlaa lubbuu balleessuun yakka. Namummaa irratti yakka raawwatamaa turee fi jiruuf paartiin aangoo biyya bulchuu harkaa qabu Biltsiginnaan gaafatama jalaa miliquu hin danda'u. Gocha abaaramaa fi bineensummaa kan waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana ABO'n ammas jabeessee balaaleffata. Hawaasni idil addunyaa, biyyoonnii fi mootummoonni darbees dhaabbileen mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dabalatee biyya mootummaan paartii PP bulchu jalatti qaamota nageenyaa sirnichaan dhumaatii jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana akka balaaleffatan, gocha kana irraa akka dhaabbatuufis dhiibbaa feesuu akka irratti godhan, uummata bifa kanaan miidhamee fi miidhamaa jiru qe'ee ofii irraa buqqa'ee dirreetti faca'eef tumsaa fi gargaarsa feesuu akka godhan ABO'n akkuma ammaan duraa waamicha isaa dhiyeessa jechuun ABO'n ijoo dubbii fulbaana 15 bara 2023 baaseen beeksiseera. Magaalaa Sulultaatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun ibsame. Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa magaalaa Muloo naannoo Marfataa Muloo jedhamutti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun bineensa nyaachisuun dhaga'ameera. Gaafa fulbaana 13 bara 2023 kan ajjeefame dargaggoon kun maqaan isaa Kaasuu Alamaayyoo Jiraataa jedhama. Sababa isaan itti ajjeesaniif ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun akka ta'e maddeen keenya himaniiru. Haleellaa faannoo kaleessaatiin kanneen madaa'anii hospitaala Giddaa seenan keessaa namni 3 du'uun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa gaafa fulbaana 15 bara 2023 haleellaa humnoonni finxaaleyyii Amaaraa faannoo jedhaman konkolaataa geejjibaa uummataa magaalaa Angar Guuteetii gara aanaa Giddaa ayyaanaatti imalaa ture irratti bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kaan madaa'uu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Akka odeessi argannee mul'isutti yoo ta'e namoota hospitaala Giddaa seenuu yaalamaa turan keessaa namoonni 3 du'uun beekameera. Kana malees reeffi namoota ammayyuu argamaa kan jiru yoo ta'u isaan keessaa barsiistuu Fayyinee Alamaayyoo kan jedhamtuu fi haati daa'imman 3 ulfa gadameessaa qabdu wajjin ajjeefamuu ishee odeessi arganne ifoomseera. Haaluma wal fakkaatuun reeffi Fu'aad Jawaaris ganama kana argamuun himameera. Gama biraatiin humnoonni finxaaleyyii kunneen ammayyuu daangaa qaxxaamuranii Abbayya ce'uun gara aanaa Amruutti imalaa jiraachuu isaanii maddeen eeraniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin itti gaarii.